Hello, hello, buleewwan kun nageenya irraa jaalalli waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessanii kunoo baga jiraattanii baga har'a geessanii nu jirra mooneen jira galata gooftaa baga fayyaa keessan nagaa keessan naa taatanii jirra baga jiraattanii har'a iddoo biraatti argamna moonee irraa faana nageenya waaqayyo isin haa baay'atu har'a waaqayyo baga jiraattan isiniin jecha akkuma beekamoo ta'e warreen haadisii jirtanii waaqayyo isin haa eebbisu waan umurii keessan haa dheeressu jiraadha isiniin jecha baay'ee nagarramtu dhugaa waaqa jaalala isin naa qabdan ergan hojii nyammare baay'ee isin jaalladhee jira edaa namni yeroo hojii hojjetu namni baay'ee nama jaallata nageenyi kiristoosiniif haa baay'atu ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyo mooneen kun nagaa isaatii har'a diida deemee jira iddoon jirullee isinitti agarsiisa isinitti hima warree haadisii taatanii jirtan akkuma beekamoo ta'e akkuma beektanii subscribe naa godhaati ittiin guddisa warreen jirtan warreen turtan immoo na daawwadha har'a moonee koo dugdatti baadheetanii akkuma beekamoo diida deemee jira waa bituu deemee jira kanaaf iyyuu duubarraan waraaba waan ta'eef booda namni na gargaaraa jiru hin jiru kaameraa ofirraa gargashee waraaba dursa iddoo hin jiru isinitti agarsiisa jedhetan nafsii kiyyaa lubbuu kiyya baattadhee iddoon jiru isinitti agarsiisuu dhufee jira waan nama bibbituu dhufeetu jira jechuudha. Kanaafuu na hordofaa na ilaalaa na hordofaallee isiniin hin jedhu fedhe keessa yoo ta'e na daawwadhaa laayikii naa tuqaa sabskraayibii naa godhaa na jajjabeessaa anis kunoo dhugaa dubbachuudhaaf isinis gammachiisee ofis gammachiisee akkasitti gammaddanii jedhee mucaa baadhee hojjechuu dhufee jira waan baadhee dhufeefis immoo rakkoo hin qabu hojiin rakkoo hin qabu miti rakkoo hin qabu. Na jajjabeessaa isiniin jira nageenyi kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu meeshaan bituu dhufee jira gatii isaa faanan kana kophumatti isinii gadhiisa ishii xiqqeeshuu kana sababiin isaa duuba yoon jammaree kameraa ofirraachi gargashee nan danda'a garuu ishii kana isinitti himuu barbaadee kan dursa ishii kana karaa keessaa fuula kan kollaala moonii kiyya laala jeechee baadhee jira. Haati keenya duddatti baatanii nu guddisanii mitiiranii duddatti baatadheetanii guddifadha waaqayyoon na gargaara isinin naa jirtu idimee keessa waaqayyo naaf haa dheeressu kanaafuu mana meeshaan jira meeshaan ani bituu dhufe kam akka ta'e isinitti agarsiisa meeshaan ani bitee jirullee kam akka ta'e waaqayyo yoo jedhee bor gara adaamaa kana geessuuf hin jira bitee jira asuma meeshaa kan biraallee ilaalee maallaqa isaa wajjin viidiyoo isinii waraabuu dhufee jira. Meeshaan biraan ajajamee jiru jira kanani gadda bite immoo boritti amma makiinaa argadhee ka'ee arra jennaan irratti makiinaan hin jiru naan jedhani boritti makiinaa argadhee ka'ee birrii meeqaan akkam bite maal akkam bite maaltummoo maal akka ta'e isinitti agarsiisan na daawwadha kophaa isinitti agarsiisa amma manuma keessaan isinii ka'a yaa waaqayyooti na gargaara yuutuubii koo irratti hin gadhiifamte sagalee wacaa jiru kuni wannan isiniin jedhu immoo isinan jaalladha wannan balleessan obboleettii keessanii koomentii naa barreessa akkasii mana jajjabeessa isiniin gorfama na gorsaa isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf na gorsaa isiniin gorfama kuni mi'a kooshiinaadhaa ta'u jechuudha yookaan kumsaaxinii akka mana kan kootii jiru sana kun jechuudha akka mana kan kootii ta'u sana jechuudha biyaansi kana daqiiqaa shan waraabnaan nagaa inni nama isiniin jedhee isa kana la warreen kanaa barbaadanis jirtu kooshiinaadhaafis taabazawwee kuni kana banbaxinoo barbaadan keessa naqattu kana keessa yaa osilittoo mul'achuu baate na uffata jaagara kan tokkoon hojjechaa jira kana kanallee billaafa kee naqachuu hin dandeessu kun dardaraan isaallee isa kanadha garaansa walakkaan immoo kanadha garaansa walakkaa kana intinii kaawwachuullee hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf kana kee akka hamattanii naarrabsuu baatte yookiis nam tokko yaada badaa barreessuu baate akka kootti bakka kana masoobiillee hin keessisaa jechuudha kun gubbaan isaa kuni wantoota biraan uu qabata jalli isaa kunillee wantoota biraan uu qabata walakkaan isaa kun immoo kanallee birrii isaa baazawwee natti himne isin sobuun barbaadu beeku walakkaan isaa kun immoo masoobiillee isinii qabata jechuudha masoobii lama biraa isin qabata laala kana achitti tokko magaalanii kana jechuudha masoobii lamallee qabachuu hin danda'a warreen isa barbaadan jirtu abbaan sadiis immoo hin jira kun wantiniin kun kanallee birrii isaa natti himee jira abbaan sadiiti kuni abbaa sadiitidha kun jechuudha birrii kun 17 naan jedhee jira kan abbaa sadiiti qodaa an qulqullaa'udha maaliif kun 17 ta'e waan jettanii akka kan mukaa kaanitti isinitti hin gurgurani kana jedhani sababni isaa kan qulqullaa'u namaan jedhu yookaan kan dhiqamudha jechuudha
beektu mana arabaatti waan ta'eef warra nyaataa himataan hin hirkisi. Kuni abbaa meetir kaamsaadha. Meetir kaamsaadha kumsaatiin kuni abbaa barri sadiiti. Jalli isaa immoo masaabaan isaa abbaa lamaati. Kun hin jira daktisaa jechuudha la kun masaabaa isaa lama ifama gamucaa baadhee isin wajjin dubbataa jira. Amma kana keessa algaan illee ala jira isa kaamera ofirraa garagalchee isin waraaba. Biteen ka'e waan ta'eedhaaf Waaqayyo yoo jedhe bor Adaamaatti wal agarra. Kana isiniin jecha kun immoo kan televezyiiniin bitee jechuudha. Kuni kan TV'n irra taa'udha. Kuni kan TV'n irra taa'u ani kana maratadhee bitee kanan bitee ga'e. Sorry mucaa kun rakkisaa jira ol deebiname. Kunutti sorry dhiifama mooneen kun natti boonyaan kiyaabee deebee kaameraa kiyaa televezyiinii teessoo isaa kanan bitee jechuudha. Teessoo isaa kanan bitee kun hundumtuu kanuma televezyiiniitii maratachuu hin dandeessan abbaan barbaadanii kunoo kana masaabaa isaa kana babbantanillee waan barbaadan kee kaachuu dandeessu gara lamaanii gubbaa isaa TV kaachuu dandeessanii walakkaa isaa kana waan biraa kaawachuu dandeessanii kuni birrii 7,000 jechuudha. Kun birrii 7,000 sinii galee ila banee sinii tola qaamee waan na dhibee ila meesuma gara gadii kanarra sinii kaa kana mijatutti ila kuni akkanatti banama argitanii kana walakkaallee waan biraa kaachuu dandeenya as gubbaa immoo televezyiinii kaachuu dandeenya kun ammallee kun masaabaa lama qaba kunoo isuma ta'ee jechuudha. Illee masaabaa lama qaba kanan jaalladhee ani kanan bitee warqii hundi isaa warqii dagaruu waan kanan jaalladhee bitee birrii 7,000 jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana isinii gadhiisee wala algaa wala qumsaatiin duubarra naqeessanii waraaba keessa jira gibbii keessan seenee na hordofaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Abbaan lamaas immoo jira caaltuun kanallee illee nagaafadhee turte abbaa lamaati kuni qumsaatiin abbaa barrii lamaati masaabaan isaallee lamadha kunoo. Birriin isaa immoo birrii 12,000 abbaa meetir kaayaadha waan ta'eef birrii 12,000 jechuudha. Kana immoo hin jaallanneeni nama mararuu didanii isaan kun bareedanii innas nan jaalladha. Waaqayyo yoo na gargaare isiniin gadhiisa sagaleen biraa as keessatti na ilaan galle yoo ta'e ilaaleetanii viidiyoon biraa immoo walitti deemnutti nagaan nu turaa.